Akka murtan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeessine isinitti himaa oduu waliin Abaabaa Mootii turtiin keessan waliin haa ta'u. Tokkummaa keenya cimsannee qabeenya uumamaa qabnu dinagdeetti jijjiiruun fayyadamummaa uummataaf ni hojjenna jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed fi Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni olaanoo biroo bakka argamanitti ijaarsi piroojeektii Wancii eegalameera. Abduunaas Jamaal dabalata qaba. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed piroojeektoota ekooturizimii ijaarsa misooma hara Wancii har'a ifatti jalqabsiisaniiru. Piroojeektiin kun manneen barnootaa, giddugala buufata fayyaa, daandii, giddugala aadaa, buufata xiyyaaraa, bakka bashannanaa fi hawwata turizimii kan of keessaa qabu yoo ta'u, deeggarsa gabataa maddii biyyaa fi baajata mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argameen kan ijaaramuudha jedhameera. Piroojeektiin kun marsaan qoqqoodamee ijaarama kan jedhan hoogganaan piroojeektichaa fi Ministeerri Innoveeshinii fi Teknoolojii Dr. Abrahaam Balaay piroojeektoonni kunniin yeroo qabame keessatti akka xumuramuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu himan. ፕሮጀክቱ በምዕራፎች ተከፋፍሎ የሚሰራ ሲሆን የመጀመሪያ ምዕራፍ ዛሬ ያስጀመርነው Piroojeektiin kun marsaan qoqqoodamee kan hojjetamu yoo ta'u, marsaan jalqabaa guyyaa har'aa kana eegalchiifne keessaa daandii aspaaltii gara hara Wancii geessu, daandii aspaaltii hara Wanciitti naanna'u, daandii haroota lamaan wal quunnamsiisuu fi fiigicha maaraatoonii, bu'uuraalee misoomaa elektiriikii, giddugala fayyaa, manneen barnootaa, iddoo jijjiirraa teleekoomii fi giddugaloota sadarkaa isaanii eeggatan kan abbootii qabeenyaan hojjetaman yoo ta'an, hojiin ijaarsa daandii dhaabbata ijaarsaa raayyaa ittisa biyyaanii fi dhaabbata ijaarsaa Chaayinaa CCC jedhamuun kan hojjetamudha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haroo Wancii fi dandii uumamaan badhaatuu taatus garuu hanga har'aa osoo hin misoomin turaniiru jedhan. Kunis waggoota hedduuf naannichi xiyyeeffannoo dhabuun uummataa fi biyyattiin osoo irraan fayyadamin turuu himan. Wancii dandiin rabbi uumamaan Oromiyaadhaaf Itoophiyaadhaaf kennee garuu immoo hoggansa dhabuudhaan xiyyeeffannoo dhabuudhaan erga uumamee kaasee utuu carraa dinagdeetti hin jijjiiramin, utuu humna olaanaatti hin jijjiiramin, utuu jireenya uummataatti hin jijjiiramin, uummannis utuu isa laalu, innis uummata utuu laalu waggaa baay'ee wajjin hin jiraatee jira. Amma garuu boqonnaan kun hoggansa hayyuu keenya, goota keenya, Dr. Abiy Ahmediin yaada burqeen boqonnaan kun cufamee jira. Baga gammaddan, baga wajjin gamman isin jechuun barbaada. Wanciif dandiin kan ittiin waammamnu, kan ittiin dhaamnu qofa oduu hin taane, kan ittiin misoomnu, kan ittiin jijjiiramnu, kan dhalaa dhalchi keenya hundumtuu mataatti ol qabatee deemu, kan addunyaa irratti maqaa nuuf ta'u, kan jireenya nuuf ta'u, akka ta'u waan nuuf gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed gama isaaniin qabeenya uumamaa biyyattiin qabdu misoomsuun diinagdeetti jijjiiruun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf ni hojjetama jedhan. Lafti naannoo Wancii baay'ee ol ka'aadha. Akkuma agartan qilleensa gaarii qaba. Meetira 3,000 ol lafa ol kaatee biyya keenya keessatti qubaan lakkaa'aman keessaa tokko Wanciidha. Lafti ol ka'aa akkasii bu'aa baay'ee of keessaa qaba. Qorruu isaa duwwaan laalinaa uummanni naannoo kanaa takka hunduu oolee bulee jaarsomee eebbisee du'a bakka biraa kichuutu caccaba asitti immoo dulloomuu waan jiruuf kun kennaa rabbii kennaa waaqaa waan ta'eef baga gammaddan jechuun barbaada. Naannoo kana misoomsuun dargaggoo asii ni fayyada, Oromiyaa ni fayyada, isaa olitti Itoophiyaan fayyada. Haroo Wancii fi dandii misoomsuun hawwata turizimii gochuuf hirmaannaa uummanni abbootii qabeenyaa fi mootummaan eegalame itti fufsiisuun biyyattii guutuu misoomsina jedhan Dr. Abiy Ahmed. Kanaaf Wanciif dandiin waggaa tokko waggaa lama booddee lafa bashannanaa, lafa turistiin baay'eetti dhufu, dargaggoon keenya hojii argatee jiruuf jireenya isaatti jijjiiramu, qonnaan bulaan keenya ganama tiraaktaraan qotaa, sa'aatii booddee immoo daldalaa jiruuf jireenya maatii isaa jijjiiruu akka danda'uuf kan gochuu dandeenyu gama hundaan qonnaan, hoteelaan, turistii hawwachuudhaan sagantaa garaagaraa uumuudhaan waan ta'eef wannoota kan mootummaan naannoo Oromiyaa sirnaan qabatee hojjechuudhaan akka Oromiyaa guutuutti ijaaramuu dandeenyu kan Wancii milkeessuun baay'ee murteessaa waan ta'eef
mootummaan naannoo Oromiyaa kana tartiibaan qabatee akka hojjetu. Milkaa'ina ijaarsa pirojektii kanaaf abbootii qabeenyaa, hooggansii fi hawaasni ga'ee isaa akka bahatus waamicha dabarsaniiru. Sirna jalqabbii pirojektii kanarratti aangawoonni olaanoon federaalaa fi naannoo Oromiyaa argamaniiru. Oromoon nama jaallatuuf farda miidhagaa eeboo gaachanattiin hiyyummaa qolatu kennaafi. Buufanni raabsaa humna elektirikaa Gincii doolaara Ameerikaa miiliyoona 8.4 ijaaramaa ture har'a eebbifameera. Eebba pirojektichaa irratti pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaaf naannoo argamaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mootummaan jijjiiramaa ni yaada kan yaade hojiitti hiika jedhaniiru. Buufanni raabsaa humna elektirikaa Gincii guyyaa har'aa ifatee eebbifamee jiraattota godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat, Jalduu, Cobii, Dandii fi ejersa lafoo ni tajaajilas jedhameera. Pirezidaantii Shimallis yerootti aanu keessatti magaalaa Shaambuu, Najjoo fi aanaa Shukkutee tajaajila humna elektirikaa akka argataniif kallattiin kaa'amee hojjetamaa jira jedhaniiru. Ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa ijaaramuun buufanni raabsaa humna elektirikaa kun indaastirii garaagaraa fi faayidaa olaanaa akka qabu sirna kanarratti himaniiru. Waggoottan 5 dhufutti lammiileen Itoophiyaa hundi fayyadamtoota humna elektirikaa akka ta'anii fi hojjetamaa jiraachuu Dr. Injiinar Silashiin himaniiru. Akkasumas misooma jallisiif bishaan qulqulluu dhugaatii lammiileef dhiyeessuu fi jireenya qotee bultootaa fooyyessuuf kan hojjetamu ta'us dhaamaniiru. Itoophiyaa keessatti hojiilee jijjiiramaa eegalaman itti fufsiisuu fi kutannoon kan hojjetan ta'us dubbataniiru. Buufanni raabsaa humna elektirikaa Gincii kun abbaa kiiloo vooltii 230 muraa 15 ta'uu ibsameera. Buufatichi tiraansfoormara abbaa meegaa vooltii 52 kan qabuu fi sararoota ba'umsaa 15 dandeettii meegaa waatii 100 baachuu kan danda'u yoo ta'u, ijaarsi isaa dhaabbata ijaarsa Hindii Leezer & Turbo jedhamuun kan ijaarame ta'uu odeeffannoon humna ibsaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa jechuun Gincii irraa kan gabaase riippoortara keenya Muktaar Abdallaati. Oolmaa guyyaa dubartoota baadiyyaa mata duree jedhuun dookumentariin qophaa'ee tiyaatira biyyaalessaatti dhiyaateera. Dookumentariin kun jireenya rakkisaa guyyaa guyyaanii fi cimina dubartoota baadiyyaa kan agarsiisudha. Keessattuu dubartoonni baadiyyaa rakkoo hawaasummaa fi dinagdee qaban kan agarsiisuu fi mootummaanis ta'ee qaamoleen biroo rakkoo kana salphisuuf gahee isaanii akka baataniif kan kallattii agarsiisudha. Dookumentariin kun hawaasa dubartootaa kabajuu haa qabaannu mata duree jedhuun qaama sagantaa guyyaa dubartootaa ji'a guutuu kabajamaa tureeti. Sagantaa kanarratti hooggantoonni ministeera dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa kan waajjiraalee federaalaa fi biiroon argamaniiru. Faasikaa Jamaaltu gabaase. Agarsiisnii fi baazaariin guyyoota 5 turu galma giddugala aadaa Oromootti gaggeeffamaa jira. Guddataa Ajjamaa agarsiisaa fi baazaarii kanarratti argamuun yaada dhiyeessitootaa fi shammattootaa akka taanutti qindeesseera. Maqaan kiyya Darajjii Hirphaan jedhama. Yuuneeniin keenya immoo Yuuneenii Waldaa Hojii Gamtaa Oomishtoota Buna Oromiyaa jedhama. Har'a egzibishinii kanarratti buna gosa adda addaa Yuuneeniin yookiin immoo miseensi Yuuneenii kan oomishu gosa 5 qabannee dhiyaanne. Gosti 5 kuni akkaataa piroosesii isaa yeroo ilaallu iddoo lamatti qoodama. Buna miiccamaa, buna gogaa, amma buna ergaa caffee yoo ilaalte buna miiccamaa fi buna gogaa qaba. Buna gujiisee yoo ilaalte buna miiccamaa fi buna gogaa qaba. Akkaataa saniin kan Jimmaa, kan Wallaggaa yookiin Naqamtee kan jedhamu san qabannee dhiyaanneerra. Bunni Harargee durumaanuu buna miiccamaa qabu, bunuma gogaa qofaa qabannee dhiyaanne. Maqaan koo Afaan Oromoo jedhama. Kanan dhufe godina Arsii magaalaa Shashamannee Yuuneenii Waldaa Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Utaawaayii irraa oomisha daakuu qabannee dhiyaanne. Kanaafuu akkaataa affeerraa ejensiin federaalaa Waldaa Hojii Gamtaa oomishni barbaadamaa jiru isa jennaan isa qabannee dhiyaanne. Naannoo Oromiyaa godina Gujii Yuuneenii qonna maramee bokkorraa dhufe. Gabaan mishaadha baay'ee namatti tola. Haalli namni wal argee gabayaa kana walta gurgurachuun kun bataam nama bareeda. Haa ta'u malee immoo nuti gatii madaalawaan damma kana gurgurachaa jirra. Carraan nuuf uumu tokkoffaa of beeksisuudha. Promooshinii biizinasii keessatti gabaa keessatti waan guddaa waan ta'eef of beeksisuu irratti waan guddaa taphata. Hojii of beeksisuutiif carraa guddaa uuma.
inni biraa walitti hidhamiinsa sirna gabaa kabachiifachuuf haala mijeessaa. Kan biraan hawaasni fayyadamaan immoo oomisha barbaadu gosaaniif gatii fooyya'aadhaan akka argatuuf carraa guddaa uuma. Maqaan kiyya Addisuu Zawudeen jedhama. Egzibishinii kanarratti laaluun dhufe achumaanis bitachuun dhufe. Garuu egzibishinii irra kanarratti garaagarummaan asii fi achi jiru garaagarummaa baay'ee hin qabu. Maddee ishee asitti qaala'insis jira. Fakkeenyaaf xaafiif zayitiinis wanta biraas maddee qaala'insa qaba. Waan ta'eef kan alaa faana waa baay'ee garaagarummaa hin qabu. Maqaan koo Beeknaan Bafqaaduun jedhama. Seenaarra haalli jiru gaariidha. Yeroo yerootti mootummaan akkuma kanatti itti fufuusaan itti tola. Buna qulqullina qabu dhiyeessina. Iddoo biraarratti yoo ilaalte buna caccabaa fi buna qulqullina hin qabne waan dhiyeessaniif isuma san gatii saniin gurguruu danda'u. Keenya garuu qulqulluu kan ta'e buna qulqulluu kan ta'e gatii wal fakkaataa ta'een gurguruu dandeenya. Nuti amma wal haara yeroo malee nuti gatiitti hin daballe gatuma biyya gurguruu finne asillee gurguraa jirra. Tiraanspoortii gatii meeqa baannee waan adda addaa itti daballee hin gurgurre nuti caljenneetuma gatuma biyyatti gurgurtaa jirru nuti gurgurtaa jirra. Koomishiniin poolisii Finfinnee poolisoota leenjii saayinsii poolisii idileen leenjisaa ture 3,100 eebbisiiseera. Poolisoota baatiiwwan 5 fi gosoota leenjii garaagaraan leenji'an 3,100 keessa 617 dubartootaa jedhameera. Poolisoonni idileen kunneen naannolee hundarraa kan walitti dhufan yoo ta'u, biyya gootummaan eeguu fi walqixxummaan tajaajiluufis barnoota seeraa mootummaa kennamee fi fayyadamuun filannoo biyyaalessaa fuuldura magaalaa Finfinneetti nagaan akka xumuramuuf gahee olaanaa qabu jedhameera. Sirna eebbichaa irratti Koomishinii Poolisii Federaalaatti Koomishinarratti Aanaa Damee Yakka Ittisuu Malaakuu Faantaa argamaniiru. Koomishinarri Koomishinii Poolisii Finfinnee Geetuu Aragaaw poolisoota eebbifaman kanneeniin imaanaa magaalaa kanaa eeguu sirriitti kennamee sirnaan bahachuu qabdu jedhaniiru. Duudhaalee naamusa abbaan seerummaa gaafatuu fi qajeeltowwan riifoormii sirna haqaa bahan qixa sirriyyoo hojiirra oolan tajaajila seeraa hawaasni barbaadu kennuun akka danda'amu yaa'inni abbootii seeraa manneen murtii godina addaa naannoo Oromiyaa hubachiiseera. Yaa'in manneen murtii godina sadaffaan magaalaa Finfinnee galma gidduu gala aadaa Oromootti taa'ameera. Teediroos Tola. Abbootiin seeraa manneen murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa fi manneen murtii magaalota godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee yaa'ii isaanii sadaffaa ta'aniiru. Yaa'ii isaanii kanaanis dhimmoota ijoo hojii idilee keessoo manneen murtii fi hojiirra oolmaa qajeeltowwan abbaa seerummaa fi dhimmoota wal fakkaatan biroo irratti mari'atan. Barreeffamni marii duudhaalee abbaa seerummaa qabatama manneen murtii Oromiyaatti jedhus dhiyaatee hirmaattotaan irratti mari'atameera. Pireezidantiin mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaa obbo Kumalaa Buusaa riifoormii manneen murtii ba'an hojiirra oolchuun haalota mijatoo kenna tajaajila abbaa seerummaa hawaasni gaafatu guutuudhaaf hojjennaa jedhan. Riifoormii adda addaa qindaa'etti fayyadamuun kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa qulqulluu si'ataa dhaqqabummaa fi bu'aa qabeessa ta'e mirkanaa'e kan uummanni akka fayyadamu taasisuu fi kan turee fi labsii dambii qajeelfamoota sirna bulchiinsa mana murtii fooyyessu baasuun bilisummaa mana murtii fi abbaa seerummaa akka mirkanaa'u sochiin bal'aa hojjetamaa tureera. Leeccalloo manneen murtii fi dandeettii abbootii seeraa fooyyessuun hojii ijoo tajaajila abbaa seerummaa haqa qabeessa ta'e kennuudhaaf gargaaru ta'us pireezidantiin mana murtii olaanaa godinichaa Kumalaa Buusaa himaniiru. Leenjiiwwan dandeettii ogummaa qaama abbaa seerummaa cimsan adda addaa kennuun humna namaa horatee jiru ga'oomsaa deemu naannoo hojii mijataa uumuu fi ijaarsa waajjiraalee manneen murtii irratti xiyyeeffatee hanqinaalee fi cimilaalee raawwii keenyaa keessatti mul'atan turan adda baasuun irratti hojjechuu fi akka hojjetamu taasisaa turaniiru. Itti gaafatamaan waajjira gumiif qabeenya namaa mana murtii waliigala Oromiyaa Mokonnin Raggaasaa yaa'icha irratti hawaasa Oromoo keessumaayyuu kan godina addaa bu'aa bayii siyaas dinagdee guddaa ta'e keessa jiraniif tajaajila haqaa siyaasaa kennuun murteessaadha jedhaniiru. Qotee bultoonni naannoo kana jiran akka biyyaattis ta'ee sirna bulchiinsa kanaan duraa keessatti dhiibbamni mirgaas ta'ee qabeenyummaa isaanii irra ga'aa ture guddaadha. Keessattuu immoo kana sirreessuu keessatti haqa kallattii kanaan dabe sirreessuu keessatti sirni haqaa qaamolee haqaa ga'ee guddaa qaba. Barreeffama marii dhiyaateenis amantaan lammiileen tajaajila seerummaa irratti qabaatan dhiibbaa roga maraa fi ga'ee guddaa kan qabu ta'utu ibsame. Dantaan uummataaf mootummaa gurguddoonis as keessatti hin kabajaman jechuudha. Kana waan ta'eef
rakkoon kun hundumtuu dhufuu danda'a. Yoo hojiin abbaa seerummaa ogummaan kun bu'uura silaa seericha barbaaduun seera irratti hundaa'ee yoo hojjetamin abbootiin seeraa duudhaa naamusaa amalli hojii ogummichaa barbaadu gonfatanii yoo hin argamin rakkoon kun dhufuu danda'a jechuudha. Marii abbootii seeraa kanaanis tajaajila abbaa seerummaa hawaasni itti amanu kennuudhaaf duudhaaleen naamusa abbaa seerummaa bilisummaa fi itti gaafatamummaa wajjin walsimee hojiirra ooluu qabaas jedhameera. Hojiin abbaa seerummaa kan inni gaggeeffamu hamma fee qulqulluu hamma fee gaarii fooyya'aa ta'u otoo ta'eyyuu naamusaa fi duudha abbaa seerummaa suni hin deeggaramne taanan duudhaalee 8 ta'an sunidha. Bilisummaa irraa kaasee hamma walqixxummaatti wantoota ta'anii jiran kanaan hin deeggaramne taanan qulqulluun ta'u jechuudha tajaajilli. Hubannoo fi muuxannoon yaa'ii akkanaarraa argamus tajaajila manneen murtii sadarkaan jiranii fooyyessuuf akka gargaaru abbootiin seeraa dubbataniiru. Gumaachi yaa'ichi godhu tokkoffaayi hojii abbaa seerummaa keessatti maalidha hanqinni jiru? Akka mana murtiitti hojii abbaa seerummaa yoo hojjennu rakkooleen jiran maalidha jedhee yaa'ii kanarratti barreeffama amma yaa'ii kanaaf dhiyaate irratti ifatti ta'eera. Bakka abbootiin seeraa dhimma waloo isaanii dhimma jiruuf jireenyaa hojii tajaajila abbaa seerummaa keessatti rakkoolee isaan qunnamu kallattii kamiin akka furamuu danda'u waltajjii itti isaan rakkoo isaanii hiikkachuu danda'an jechuudha. Haala qabatamaa yeroo ammaa wajjiniin wal qabatees abbootiin seeraa ilaalcha dhuunfaa gosa kamiiyyuu qabaachuu danda'anis garuu tooftaa waliigaltee kamiinuu calaqqisiisuu akka hin dandeenye naamusaan dhorkamuunis himameera. Yaa'ii sadaffaa abbootii seeraa manneen murtii godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee galma aadaa Oromootti taa'ame kanaan yaadni waliigalaa fi hanqinaaleen hojii mudatan ilaalchisuunis kallattiin furmaataa gara fuula duraa kaa'amee jira. Xumurarrattis filannoon miseensota gumii raawwatamuun ejjennoon qabatamee yaa'ichis goolabameera. Yuunivarsiitii Wallaggaatti wixinee imaammataa waggaa 10 ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo baasirratti mari'atameera. Imaammanni haaraan kun kan kanaan duraarraa yaadota fooyya'aa kan hammatee fi haala baruuf barsiisuu mijataa kan uumu ta'uunis himamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa Bahaarraan nu qaqqabe akka ta'anitti qindeessine. Miseensonni manaajimentii, barsiisonnii fi hojjettoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Muummee, Shaamboo fi Gimbii wixinee imaammataa haala baruuf barsiisuu giddu galeessa godhate waggaa 10f ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanootiin qophaa'e irratti mari'ataniiru. Ka'umsa marii kanaaf wixineen imaammataa qulqullina barnootaa fi walga'iinsa irratti xiyyeeffatu kan dhiyaatedha. Waggoota 10 dhufan keessatti dhimmoota xiyyeeffannoo argatan keessaa qulqullina barnootaa eegsisuu, hirmaannaa dubartootaa dabaluu, barnoota fedhii addaaf haala mijeessuu, hariiroo yuunivarsiitiiwwan biyya keessaa kan biyyoota alaa waliin qaban dabalu gosa barnootaa bu'aa qabeessummaan isaa mirkanaa'e irratti xiyyeeffachuun lammii ga'umsa qabu oomishuu kan jedhan imaammatawwan qabaman keessaa muraasadha. Hirmaattonni marichaa tokko tokkos imaammanni kun kan kanaan duraarraa yaadota fooyya'aa kan hammatee fi haala baruuf barsiisuu mijataa kan uumu ta'uu himaniiru. Qorannoon imaammata kana duraa fi qorannoon haala amma keessa jirru, haala amma addunyaan keessa jirtu, haala biyyattiin keessa jirtu kan of keessatti hammate ta'eetu yoo ragaadhaan deeggarame bu'aatti yeroo jijjiirullee rakkannu jechuudha. Tarsiiwwan kun kontanti waayisii baay'ee hunduma isaayyuu kan of keessaa qabateedha. Tarsiiwwan kanaan dura yookiin afaanni ittiin barnoonni kennamu kun miidiyaan isaa Ingiliffa ture. Ammas waggootan dhufan kurnan keessattis ammas Ingiliffumaan kan inni itti fufu jedhamee qabatamee jiru. Isa kana immoo inni kun biyyoota western irraa yookiin immoo biyyoota kan biroorraa kan furanne sana afaan keenya guddisuu keessatti illee hanqina mataa isaatii qaba. Kanaaf gara fuulduraattotu afaan dhalootaatiin barnoonni kun baratame ittiin appilaayi gochuufis hojiitti hiikuudhaafis illee nama gargaara waan ta'eef. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yesuuf gama isaaniitiin kaayyoon marii kanaa imaammata waggaa 10 qulqullina barnootaa fi walga'iinsa barnootaa mirkaneessuuf wixinee ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo baasee hubachiisuu fi yaadota galtee sanadicha fooyyessan hayyoota yuunivarsiiticha irraa sassaabamuuf akka ta'e himaniiru. Qorannoon kun hirmaannaa hawaasaa, hirmaannaa qaama hundumaa karaa hirmaachiseen waggaa dheeraaf kan qoratamaa ture. Amma bu'aa qorannoo sanaatti gara poolisiitti, gara imaammataatti, gara tarsiimootti isarratti hundaa'ee gara karooraatti jijjiirame. Karoorri sun immoo yuunivarsiitotattis gara bu'ee yuunivarsiitonni immoo sana keessatti karoora isaanii akka irra deebanii rivaayiz godhanii ilaalanii qopheeffataniif akka raawwataniif jedhameeti kan inni hojjetamaa jiru. Waggoota 10 dhufanitti dhaabbileen barnoota olaanoo akkaataa barnoota kennuu danda'an bakka 5tti qoodamu. Kunis Yuunivarsiitii Riiserchii Applied Comprehensive Technology Science and Technology University jedhamuun kallattii barnoota garaagaraa barsiisuutti kan galan yommuu ta'u, kunis barnoota wal fakkaataa yuunivarsiitiiwwan kennan hambisuun barattoota ogummaa gabaan barbaadu horachuuf ga'ee guddaa qabas jedhani Dr. Hasan Yesuuf. Keessumaatii rakkoo karaa
sirna barnootaa keessatti fakkeenyaa fi hojii dhabummaa barattoonni asii ba'an dinagdee keessatti guddina dinagdee keessatti misooma keessatti hawaasummaa keessatti gochuu qaban wajjin wal qabsiisee akka biyya keenyaatti rakkoon guddaa akka jiru yeroo dheeraa fi qorannoon gaggeeffamaa ture jira jecha. Faayidaan isaa rakkoo kanaan dura ture sana sirreessuudha. Qoodama xiyyeeffannoo barnootaatiin yuunivarsiitii Wallaggaa Appilaayiid yuunivarsiitii akka ta'e beekameera jechuun kan gabaase waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa Bahaati. Giddugalli qorannoo qonnaa Baddallee sanyii filatamaa haala qilleensa naannoo walii wal simu horachuu fi madaqsuun qonnaan bultootaaf dhiyeessaa akka jiru beeksisee jira. Giddugalichi gosa sanyii qamadii King Bard jedhamu godinaalee Jimmaa, Bunnoo Baddallee fi Illuu Abbaa Booraa fi Raabsuu fi hektaara 45 irratti baay'isaa jira. Guddataa Jamaa gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Bunnoo Baddallee qindeessee jira. Giddugalli qorannoo qonnaa Baddallee waggaa lamaan dura giddugala qorannoo biyyeerraa gara qorannoo qonnaatti kan guddateedha. Giddugalichi fayyadamummaa qonnaan bultootaa dabaluuf godinaalee Jimmaa, Bunnoo Baddallee fi Iluu Abbaa Boor keessatti hojii samuuda biyyee fudhachuun qoratee amma xaa'oon fayyadamuu qabu murteessuu fi sanyii qilleensa naannoo walii wal simu baay'isee qonnaan bulaaf dhiyeessuun teekinooloojii qonnaa babal'isuu irratti argama. Giddugala qorannoo qonna Baddalleetti ogeessi fooyya'insa midhaanii obbo Gabayyoo Caalaa yeroo ammaatti godina Bunnoo Baddallee aanaa gachiitti sanyiiwwan sadarkaa qorannoo qonna federaalaa fi Inistituutii qorannoo qonna Oromiyaa irraa bahan akkaataa qilleensa biyyee naannoo walii wal siman irratti yaalii geggeessaa jiraachuu himani. Giddugaleessa keenyaatti yaaliiwwan qorannoo 2 naannoo kanatti hojjechaa jira jechuudha. Tokkoffaan sanyiiwwan amma argaa jirtan kun sanyii yaaliiwwan giddugaleessota federaalaa garaagaraatiin bahan naannoo kanatti haala qilleensa kanaa keessatti ol ka'iinsa naannoo kanaa keessatti biyyee kana wajjin kamtu deemuu danda'a kan jedhamu sanyiiwwan argaa jirtan kun sanyiiwwan gosa 12 naannoo Sinaanaa Qulumsaa irraa kan bahan jechuudha. Baay'een sanyiin kun baay'ee kan nama gammachiisudha jechuudha. Kanaaf teekinooloojii sanyii King Bardii large scale demonstration yookaan immoo oomisha jallisiidhaan kan oomisha sana kan bakka bu'uu danda'an as keessa baay'eetu jiru jechuudha. Abdii kanaa qabna jechuudha. Daayirektarri qorannoo qonna Baddallee obbo Gaddafaa Soorii teekinooloojiiwwan qonnaa gama midhaanii fi bunaa irratti hojjetameen sanyiin filatamaa haala qilleensa biyyee naannoo walii wal simu murteessuun qonnaan bulaan akka fayyadamu taasisaa jiraachuu himaniiru. Teekinooloojiiwwan qonnaa argaman akka babal'ataniif hojjechaa jiraachuu fi oomisha qamadii jallisiin eegalame kana deeggaruu fi sanyii filatamaa qamadii King Bard jedhamu babal'isaa akka jiranis obbo Gaddafaan dubbataniiru. Akkuma argitan kana qamadii 12 kan idilee jechuudha. Qotee bulaaf murteessine gosa 2 sanyii sana baafneerra jechuudha. Kan xaafiis akkasuma sanyii gosa 2 gosa xaafii naannoo kanaaf ta'a jedhamu gosa sanas murteessineerra jechuudha. Teekinooloojiiwwan bunaa irratti illee kan bunaa irratti illee akkasuma qotee bulaaf adapteeshinii yookaan immoo madaqinsa sanyiiwwan haadhoo naannoo Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Baddallee keessa jiran godinoota 8 keessaa funaannee buna haadhoo waggaa 50 waggaa 60 bosona keessa jiru isa sana fuunee teekinooloojiidhaan masakuudhaan iddoo tokkotti narsarii irratti waan sana hojjennee madaqinsa sana gaggeessaa jirra jechuudha. Qonnaan bultootni aanaa gachii ooyiruu isaanii irratti hojiin qorannoo fi sanyii filatamaa baay'isuu hojjetamaa jirus kanaan dura oomisha qamadii naannichatti akka hin beekne dubbatu. Yeroo ammaatti garuu oomisha qamadii giddugala qorannoo qonna Baddallee irraa deeggaramanii hojjetan irraa bu'aa gaarii kan eeggatan ta'uu himaniiru. Barreen gaddaa kana yoowwana lafa kana irra jechuudha wanti tokko hin jiru. Namni illee sangaatti qamadee yoowwana qotee qonnaa arfaasaatiif illee namni qophaa'aa jiru hin jiru. Har'a garuu galanni jechuudha mootummaa kan keenyaaf warra qorannoo qonnaa kanaaf galanna ga'u waan guddaa waan nu jechuudha zarii qamadii kan nuti beeknu gabaa irratti beekna ija sii beekna jechuudha. Nuyi baalli qamadii kana fakkaata dararaan isaa kana fakkaata waan kana fakkaata waan jedhu jechuudha hin beeknu. Har'a sadarkaa kana sadarkaa callaa tilmaamuu irra geenye jechuudha. Callaa kanarraa akka nama argaa jiru kanatti kanaan durallee waan tokko yookaan dhukkubsatee badaa yookaan immoo qorratu balleessa jedhaa turre haala kanaan yeroon ilaalu callaa bal'aan irraa argadha jedhee yaadaa jira akkuma yartuu qotetti. Kanaan dura dhugaa dubbachuudhaaf naannoo keenyatti qamadii jallisiidhaan oomishuu miti akkuma qonnattiyyuu qamadii naannoo keenyatti argame hin beekamu. Amma garuu hojiin qorannoo qonna Baddallee hojjetan kun jireenya keenya akka kanaan nu wajjin deemaniiru taanaan gama industiriitti nu ceesisuutti deemu jirri kun. Gizee kana midhaan galfachuu jechuun akka keenyatti fixanii gara gabaadhaa bitachuutti adeemamaa ture malee
minaani qotanii araddaara targa araddaarraa galfachuu jechuun gisee kana jechuudha waan hin kajeelamne. Garuu kun arra jijjiirama guddaa jijjiirama takkaa dhaloota kan koo gidduutti jechuudha ani argine iyyuu arra geenye agarree. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Bunnoo Baddalleeti. Agarsiistuuwwan birmadummaa biyya tokkoo hedduu keessaa filannoo gaggeessuun isa tokko. Lammiileen hiree isaanii boruu kan ittiin murteessan keessaa filannoon isa guddaa. Filannoo gaggeessuun alatti lammiileen hojimaannii fi tarsiimuu biyya isaanii akkaataa barbaadaniin akka galma ga'uu fi itti gaafatamummaan jiraatu kallattiin ittiin gaafatan baay'ee xiqqaadha. Filannoon alatti aangoo nageenyaan waliif dabarsuu akkasuma mootummaa lammiilee isaatiif gaafatamummaa qabu horachuun baay'ee rakkisa. Biyyatti fufiinsa qabdu ijaaruu fi bulchiinsa tarsiimuudhaan masakamee uummachuun akkasuma biyya hawwinu qabaachuu kan dandeenyu filannoon yoo jiraatedha. Yaaliin sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf taasifamu tokko jedhee kan eegalu filannoo gaggeessuu fi filannoo irratti hirmaachuudhaani. Lammiileen qooda biyya isaanii keessaa qaban gatii kan horatu filannoon yoo jiraatedha. Filannoo qofaan. Televezyiinii Itoophiyaarraa oduun galgala kana simbiraan geenye ammas akkumatti fitti jira kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo oduu madina alaarraa arganneetti dabarra.